maali ammallee bakka ihtiraama rattiin ogguu bikkayoonni itti gartee haasoo makanaa'u isiin amma hudduu wanni godhu malee tartiibaniin inni himaaf tartiiballeedha. Akkasittiin ogguu isaan dhufan kaa isa marshii tanaan beeka dhummaa ilaal bikka ooluu fakkaadhaan gaala gaalli bikka oolee fakkaataa san. Sabriina daytus sabriinuma fakkaata. Sabriinuma baadii jumaa wajjitaa yoona wanni harkis eenyugaa maqaan isaa Heydar Arkuusi inni haala ishee gataa nama magaalaan arkin. Hogguun Haashim harkis ijoollee magaalaa tabaatiyyaan arkin. Haashim dalaga eegalee ni bade. Haashim warlinkii irra jira. Okay, numaa hundhabee online irra. Ol qabeet akkana godheenilleen as baasee waan qaban reefuun tana fi kaayetiin waan kana takkaan binne. Tana fi kaayetiin waan garaatiin hanjaaniitiin na gurguran gaafa sana. Borqii qabdaa. Fi kaayetiin akkanatti jaappoon ifirraa qaba jaappoonni qalla. Hogguun kana simmaree fi kaa'u. Maal jaani qabaadha fakkeessitee akka nama qabaa ofirraa qabu qofa. Inni sadi takka akkaawuntiin kun warlinkii narra finne anaa ofii kuma 44 geede warlinkii narra bite warlinkii narra bite tila badii balleessinalleedha haya harkuma hijaabi kasan dhaqee akkanatti tuqe. Akkasitti uummanni kun giseenan dhufu Sabriinaa miti yoo marshii qabbaneensi akka marshii tana ijoollee akka ijoollee magaalaa suutoo of naan hin takkaan galchina. Gisuma seentuu hudduun samii jirtu kuno minni gettee minni tokko bidaara jira. Kanatti naqaayaa ajeeni isaan sanfirraa oofee anaaf Sabriinaan tiisitti hafnee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi. Riskoyye nagaa hunda keessatti nagee qabdanii? Fayyaadha. Nagee qabne wallahi fayyaadha. Fayyaa alhamdulillah. Miira keessaa beekte. Min gammade giseen isin harku das najee. Maashaallah nutillee hin gammanne. Hin gammade. Hin gammanne. Maali? Maali? Mirqaanni akkamii daree? Mirqaana jirta? Mirqaan ittiin jiru. Muuziqaa eenyuutiin sii bana hawajji jechuu dandeessu? Kafeete bane. Kafeete bane namni juukun nama qamaatii likki beeku beetee ni beektaa riskoo. An kafeete hin bantu. Ati ma kafeete hin bantu laa qamaatiin tee likki yuuti jechuudha amma ijoolleen gisee hojii qamaanu kafeete bane namni jeesan naatee dhaqeen irra ciqilfadha. Yookiin kaan kun asumaa jijjiirechaa oolaa muuziqaan kun hin taane. Mirqaanuma xiyyarraan dalaga malee muuziqarraan dalagu beektaa. Riskoon muuziqaa jalatti deemtee mirqaantii jechuudha. Asirra kaduraara ni najaja hanga kaduraara miira keessaa baanaan tokkicha san keessa bakka sirba dhageenyaan sanbooda quban qabu. Din kadura banamu sani gurrina dhage. Samira? Oh, Hinaa sooftu bakka? nan dhaggeeffataa raasaa jira. Miti yoo ati warra jimmaati. Warra jimmaa keessaa miskiinaa. Wai warra jimmaa kana wallaa birga hangeeletti himatti qabu geeletti jechuudha. Laala warra jimmaa kana ni fadhaanii warra jimmaa geeleta kan qaba aminaa jaaniin wallaa waggaa 4 mana kaasu jiran wal tumnee deemnee ni jaaladhaan warra jimmaa ni babbareedeen lammallee. Yoo jaallatte itti heerumuudha kaa hin heerumtaa? Warra jimmaa ni heerumaa nyaata ta'e of filaa waliif hin danda'u dhiirsite isa nyaata heddummaatti warri jimmaa nyaata oofari. Yaa waaqnu baasigaa. Namu tuufu adda adda kannee bar namu amma jimmaan waan takka osoo niitii namaa bira kaanii hin tuutu laakiin beela obsan dandeessu. Arsiin amma nyaata osoo magaalaa takka keessa bira keessa haajata kan qabduuf niitii namaa ni barbaaddi ganda keessa deemanii dhaban harreedhaan hin dhabanii waan biroo. Waan hojjetanuuf nyaatu beeriskoo. Harargeen jumaa bira keessa Jumaan isaa jala dhume tanan jumaa keenya qaba. Yaa Harargeen jumaa namaan deemti. Ammas akkasumattis Booranas aannan bira keessa deebiteen gaafa. Wallaahi. Wallaahi Boorana aannan ni feeti. Aannan maaliif jira yaaniin bitatanii haa dhiireen qalaba. Ijoolleen arsii eegaltee jala beergu deema manna harree dhaqaa deema jaarsa beeraa harreen teessan na bira dhufne irra jenna. Dhiiseeti mamii samii tantaasaa hoolota kana gurra goota. Warra arsiiti miti warrichi irra jiru kun. Naguma jaan malee. Walitti buusuuf jira wajji.
Guys, tapap ko lang kana mo may kanjira tani ya. Naafi Samiiraan sirba jimmaanii bananne ji ni taphan. Na firis ko yo. Ussitti nimaasi ni taphanne. Sanboota sirba Harargee bananne Samiiraan xiqqoo na yaalaa daddabdee bakka. Amma yoo godhu kun na dhukkubaara. Ganna saatu tani. Yaa. Yaabo. Yoo godhu kun na dhukkube. Nagootiin jira beekoo. Dubbii barana anamma tamma booda tana keessan seenu tamma booda tan qamma durallee keessan seenne Maaltu ta'e? tamma durallee keessan seenne tamma boodallee keessan seenu na jibbisiisa. Social media kun hanaalumaa namatti jiru kanaaniin itti fufa rabsheeshin ol kaa gattaa ispoortii dalagaa jeetuma kan fedhe Wanni ajandaa haariyaa. Ajandaa haareetiin. Amma ajandaa haareen kaayiroo san qabbanaa'e mootummaa jiru. Qaasuu fi Fatiyaa. Fatuu fi asiin wallolaan fatuu fi Fatiyaa fi ammallee. Mana dheeytee. Bakka isiin keessatti dheeytee tumte asuu Fatiyaa. Maal abbaasiif tumte miskiintitti rabbi. Wallaan qaxaqqattee dheeytee tumte Fatiyaa san itti roorrisanii jiran. Warga isiin inni findaata. Wayii. Badduudha warga isiin ministeera nama. Nkata wallahi Fatiyaa ni tumamte baddu mantana Fatiyaa mujaahidiin baafadha. Tumamtee cafaqamtee. Yaa cafaqamu. Himte isiin laayif irratti. Sagalee haa taanu. Maal abbaasii osoo eeguu cafaqamte. Sagalee haa taanu. No, Samiraa akkam goonanii sagalee ta'uu. Haa isaan lachuu lafa nyaachuu jiranii wayii reeqree godhamu jiranii wallahi ijaan rooqitti akkasii warriineetuma lafa wal fuune malee abada lafa. Namni kaayiroo keessa jiru tokko ka fireendii mana keessa hin qabne hin jiru. Maali si lafa nyaachuu jira. Neessaa hin dhufe. Biyyattii yaa bara kaayiroo. Tokko fireendii kan mana keessa. Maan jiraatu kana jiraataniituma fireendii qabatanii isaan. Kanarra ulfaataa fireendiin isaanii cinaa taa'ee qaba. Anu guyyaa meeqa mana nama wayii qame isiin laayivii irra teessu nuti chii qaba. Buna nu dhaabdee fatee biti. Fireendiin tantee digaa sun fireendii teeti. Fireen asitti haa qabu inshaallaati. An fireen qiyyan qabu muti. Hin jenne haa ammatati warra feemasaa warra tiktaak irraa tattaa'u kana baananii bar nama bar waa takka addunyaa quban qabne quba qaban isaanii. Himiif dhageeris qoofisii laan barreessi. Please narraa barreessi. Makanya miskiina maan qabdu dhi. Antaan ajaa'ibata Fatiyaan asuun Fatiyaa tumteedha. Akkamitti namni kun samaati sana onneen qabu. Onneen isa fayyadu. Lafatti dheedhee qabatta. Asuun bilxiidha. Maalirra wallolan isaan? Diyaaspooraa wayitiitu waa wal jalaa himanna fakkaate akka nama mana keessaa qaban. Diaspora dhufa? No, nama giiftii kannuuf kanaatu fireendiin qabanni beekee kannaaf himire akka qaban wal jalaa himan. Akka qaban wal jalaa himani? Yaa, maa himtaadha haqeeyamaan. Yaa waaqni wajji. Kajirti uumaa namaa godhu? Kajirti sun uumaa namaa godhu? Asuun deengadda arraa asuun nama meeqaa laalu jira seeti nama 92 laalu jira. Deengadda riskoodhaan gorseettee nu bira dhuftee asuun gammaddee takkaa namni giiftii kuma 14 kaniif mana kiyya keessa dhufanii gastii jechuun Ana moosii qaba. gastii na ergatanii.